biyya taanii abbaa biyyummaa itti of godhu jechuudha. Oromiyaa miti Itoophiyummaa sunuyyuu maqaa isaa bakka san jirti aga amma. Abba jaalate abba jibbe. Jeche amma inni dhumarratti jedhee dhugaadha. Oromoo wama argaa jirru. Nu dhiiste Oromoon eenyummaa ofii dhiiste. Seenaa gootota kaleessaa dagattee imaanaa gootan itti laatan dagattee kan ofii dhiiste kana hambaa leellisti jechuudha. Ani Itoophiyaawidha maalidha? Maaluma Itoophiyaa sanbaar Itoophiummaas maali osoo jettee ani har'a warri Itoophiyaa leellisu kun maali Itoophiyaa sanii hin beekan. Dhiitichaan baay'isinaa dhiitamuu dhufaa jedhe akkuma san Oromoon dhiitamuun ishii nafne inni haa hidhamu malee. Waa hundaayyuu akka qaalluu dursee akeekafii ture Oromoodha. Garuu Oromoo waan akka hin naqqaane maal akka ta'e hin barrean. Jechi inni jedhee dhugaadha. Ayam Oromoo faristi yeroo ji'ee Aljaziiraadhaaf yaada kan san diinni hedduun yeroo san keessatti mucummaan har'a Oromoo ayam Oromoo faristi ji'ee dubbatu kun eessaa dhufee kajettu addunyaan guutuun shororkeetti jechuu barbaadeeti. Akkuma waliigalaatittuu kiristaanaa fi islaama kanaasanii diimaa gurraacha dheeraa gabaabaa jee osoo addan baasin akka Oromoo wal jala yaatu. Lataan immootu Jawaari ummanni ammallee cadhisee ilaalaa jira. Ammallee ka'ee ummanni inni rafaa jira. Ka'eetiin Jawaari mana hidhaatti baasuu yaalaan jiru namni kamiyyuu cadhiseetuma jiru ofii jiraataa jira. Onyaa Oromiyaa lixaa irratti Wallagga irratti jechuudha. Wallagga afran irratti yookiin dacheetti beekna nuti Wallagga Oromoo keenya achi jiru irratti akkasumas Wallo irratti giddugala Shawaa Kaabarraa hamma Ambootti Gujiirraa hamma Gujii lameenii fi Booranatti hamma Arsiitii fi akkasuma waliigala Baha Oromiyaa keessatti ajjechaan duguuggaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru. Wallo irratti waan shanee ta'eef moo waan Oromoo ta'eef akkasuma giddugala Shawaatii fi amma immoo guutuu Oromiyaatti bobbaasanii jiran takkitii tanarraa jecha takka nuu jetta kan biraa Jawaar Muhammad Minisootaa jira moo Qaallittii jira maaltu Qaallittii kaa'e? Kan ofii dhiisee kalee harma muraa fi harka muraa san dagatanii seenaa ofii lafa kaanii kan hambaa leellisuun ani naaf hin galle waan inni isa. Ummanni Wallagga wanni dhumatuu fi shanee waan taaneef himatu. Shanee taanan nuunduu shanee. Nuunduu abaa'uudha jechuudha. Oromoo guutuun Oromoo ta'e namni shaneen taane hin jiru nuunduu shanee. Wallagga wanni dhumachaa jiruuf waan sabboonummaa qabaniif kophaatti qarooramanii rukutamaa jira. Warra Walloo bira soodhaine immoo Orominnati isaaniitti rukutamaa jiran waan sabboonummaa qabaniif jechuudha. Sabboonummaa isaaniitti isaan rukuchiisa malee shaninnatti isaan hin rukuchiisu. Uummanni Wallaggaa wanti addatti ibiddaan isaan gubsiisaa jiru abbootii keenya manatti ibiddaan gubaa jiraniif tokkoffaa maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin. Fakkeenyaaf amma waa'ee filannoo deemu kana irratti warroonni Oromoo keessaa haa ba'anii malee abbootii keenya warra baadiyyaa giddiidhaan filachiisaa jiru jechuun humnaan afaan qawweetiin filachiisaa jiru. Waan garaa isaanii jiru. Lama waan mataa isaanii jiru. Sadi waan fuula keenya irraa argatu. Keenya uummata Walloo, uummata Wallaggaa, uummata gartee uummata Oromoo kan dhumaa jiruuf baay'ee nama dhukkubsaa, baay'ee nama yaachisaa. Guutuun Oromoo ta'e namni shaneen taane hin jiru nuunduu shaneen. Wallagga wanni dhumachaa jiruuf waan sabboonummaa qabaniif kophaatti qarooramanii rukutamaa jira. Uummata Walloo irraa malee wanti dhaabbatee hin jiru Wallagga qofa miti. Mana jireenyaa qaban, waan nyaatan hin qaban, waan dhugan hin qaban, urufa keessa jiraachaa jiran jechuudha. Osoo gaafa Walloon gubatu Arsiin Shawaan hundumtuuyyuu kan ka'e nafxanyaa Oromiyaa kutaa kam keessa iyyuu jirti jechuudha. Gaafa uummata Walloo akkasitti gubanii fi buqqisan mana jireenya isaanii gubassan kan kutaan Oromiyaa guutuu wal fakkaatee akka bara darbeetti falmii gaggeessuti. Uummanni Oromoo akkanatti ibiddaanis rasaasanis hin miidhamu ture. Wallaggi waan shanee ta'eef immoo waan Oromoo ta'eef bakka jedhutti Oromummaafis gubachaa jiran isaan garuu akka addaatitti wanti itti xiyyeeffatanii amma duula akkana duula hamaa kun irratti gaggeeffamaa jiru abba jaalate abba jibbe maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin shaneedha jechuudhaan. Afachuu qabnan jedha. Inni biraa immoo Jawaar
galata guddaan biraa qaba. Jawaar nu bichaami Oromoo bichaamiti Itoophiyaa madullatti sanuyyuu jechaadha. Galata irraa qaba jechuudha osoo beekanii. Maaliif Itoophiyaan akka Itoophiyaa jedhamtu kan godhe isa jechuudha. Kaleessa yeroo tarsiimoo baasee akkasitti qeerroof qarree hoogganaa ture akka Itoophiyaan sun hin jinne akka hadha diinagdeedhaan kuftee waa hundaan lafa dhoofte kana uduu hin godhine wayyaanee biyyarraa baasee biyya isiitti galche. Akkamitti uummanni Oromoo lubbuu ofii kenneetiin Jawaar mana hidhaati baasuu didi. Akkamitti lubbuu kennaa kennineef Jawaar nama kennamuufi barbaachisa. Lubbuu kenna osoo lubbuu kenna kenninee Jawaar nu baay'ee nutti tola. Uummanni Oromoo rafeetiin jira. Uummata Oromoo abdii guddaa irraa qaba Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad osoo hin taane Oromoon hundinuu gisee akkasitti yaa'anii jilli isa simate sun hundi nuus nummaan tokko barra. Gayyoo ba'ee kutaan takkattiin qofa hayyoota Oromoo kana baasuu dandeetti. Kana malees ummata keenya shawaa kaabaa irratti gidduu galatti lixa Oromiyaa irratti Gujii irratti walumaa galatti nafxanyaa qe'ee Oromoo irratti mootumsaa akkamitti Jawaar Mohammad hin ganne jedhee Oromoon filannoo Koofiyaa Minilikii fi Barmeexaa Minilikiif mallattoon isiillee warra Itoophiyaa jettuun dhimmiyyee Itoophiyaattuu fi alaabaa lummuxiidhaan qe'ee keessatti Izeemaaf Baaldiraas akkasumas cunqurotaa fi ergamtoota warra dhimmiyyee Itoophiyaa baay'ee na dhagama. Wallaggaa fi Wallootti ka jettaniif nu hundinuu shaneedha bara. Oromoon isaa wanti ilaaluu qabu shanee ajjeesanii nuna ajjeesanii ka jedhan kan ilmaan keenya mana fuudhanii ajjeesaa jiran mana keessa xayyib shanee santuuyyuu jiraare. Seenus Karariin keessa seenus Kashawaa keessa seenus maqama tanaan dhaatanii uummata Oromoo kana fixanii jechuudha. Kanaaf nu kan beeknu ammallee waa'ee shaneef shantamman isaan oofanii achumatti shantamman isaan oofan barbaadan shantaman baadhatanii Gondariin haa galan malee nu kan beeknu waraana kenna kan duraan hundeen abboonni kenna warri duraan dhaabe waraana bilisummaa Oromooti. Iseetuma jiruu ofii jiraataa jira. Maaliif? Namni kun maal uummata godhe? Maal balleessaan isaa ka mana hidhaa keessatti isa jaalatanii? Maal balleessi? Nu bilisoomsuuf yaale malee. Uummanni Oromoo biyyayyuu hin jiran natti fakkaata. Dulli waraanni Amaaraa Oromiyaa keessatti deemu Arsii irraa qabnee lallabaa jirra. Mataharaa irraa qabnee Shawaa Fantaalee irraa qabnee lallabaa jirra. Amma Wallagga irratti Wallaggaa fuulli keenya as deebiin Jawaar fa'aa irratti jedhan. Jawaar fa'aa irratti har'as mana hidhaa ta'anii ajaja kana isaantu dabarsaa jira. Hogganoota shaneetu dabarsaa jira. Isaantu dabarsaa jira jedhan. Kanaaf Oromoon yoo ka Jawaar hin ganne jedhu taate ani hin ganne Jawaar faana jira jedhu taate Jawaar naa tola oolee jira jedhu taate qeerroon qarreen haati Oromoo dhugaan kan boru qoshaa yookiin mooyyee Haile Sillaaseedhaatuma hin jenne ka hangaasaan bishaan itti qicee fi Oromoon jala deebitee boolla qottu hin taane maal jettan? Hayyee galatooma jaarraa lammataa naa kennuufi Oromoon osoo kan tokko ta'u ta'eeti osoo wal fakkaannee akka bara darbee bara wayyaanee isa buqqisaniititti kutaan tokko yoo hiriira ba'u kun callisuu osoo hafeeti diinni akkanatti kutaa Oromiyaa hin miidhu ture. Fakkeenyaaf amma waa'ee filannoo deemu kana irratti Jawaar Mohammad Oromoo waan ganeen qabu. Osoo Oromoo ganee biyyan baa keessatti deebi'ee jiruu fi oofatu danda'a. PP irra mallaqa guddaa fudhatee callisuu danda'a. Kanaaf an akka kiyyatti Oromoon isaa wajjin hidhame Oromiyaaf warri falmataa jiru kun waan isa ganeen Namni isaan irra wal gurmeessa irra wal jaaraa turan waan nuti irra carraa'ee asiin arganne kan nu harka buusudha. Galata guddaa qaba malee yoomillee ta'e yoomillee Jawaar guyya takka jechuudha. Biyyattii isanii utubee haga har'aatitti jechuudha. Utubee deemsisee utubee isii jiguuf taate isii qarree gubbaa geette walitti suphee akka biyyee supheetitti jechuudha. Walitti guduunfee biyyattii san dhaabe. Gaafa inni galanni sun keetii mitii nutuyyuu akkana godhee jedhanii isarraa mulqanii of fakkeessuudhaaf isarraa ofirraa mulqatanii akka
kootii yookiin jakkeetii irraa mulqatanii ofitti diruudhaaf deemaniin huccuun isarraa baafatan sun itti ta'uu dide yeroo kana keessatti cicciranii uffatuudhaaf barbaadan jechuudha. Akka huccuu saaratti gamaa gamanaa cicciranii uffatuudhaaf yaadan. Huccuun ciccirame immoo deebi'ee hodhamee hangam akka nama tursiisu hunduun beekta. Kanaaf yeroo kana keessatti yeroon gabaabduu tanatti ammallee uummata Oromootiilleef Jawaar galata guddaa qaba. Galata godheefii jira. Biyyattii saniifillee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sanillee galata guddaa qaba. Kaleessa akka Jawaar biyyattii san diiguu fakkeessaniititti dubbataa turan har'a alagalleen beeytee jirti. Alagaan wanni nu beeksisaa tokko gaafa inni hidhamerraa gaafa inni mana osseensisanii achi kaanirraa kaasanii ilaa haga har'aatitti ibiddi guyyaa san belbele haga ammaatti dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Jedhuun nullee shaneedha waliin jedhee diina itti agarsiisuudha qabu. Hin rafina akkuma hayyoonni teennaa guutuun keessattuu Baqqalaa Garbaafaa idmee isaatitti mana hidhaa jira. Garuu Oromoon Baqqalaan gizee Jawaar Ameerikaa taa'us manuma hidhaa jira. Gizee mootummaan wayyaanee irra jirus. Namni mee ka Jawaarii achi hafu Baqqalaa Garbaa kan ija isaa mana hidhaa keessatti dhabee taa'ee akkana laaluun wallaahi ana baay'ee na guba. Saniin bosona haa jiraatu mee haa jedhani. Shan isaan bulchiin rabbi jechuudha. Nuti hundinuu shaneedha. Kanaafuyyuu Oromoo wanti beeku qabu nuti Oromummaa kennaaf du'aarra malee waan shanee taaneef du'aa hin jiru jechuudha. Kana beeyna malee maqaa shanee jedhamtu tana inumaayyuu guutumaan guutuu uummanni Oromoollee beekuu qaballee kanammoo uummanni Oromoo sammuu ofii keessatti galfachuu qabaa jechuudha. Kan lolamullee yeroo kana keessatti waraana bilisummaa Oromooti malee waraana Oromooti malee kan maqaa shanee jedhamtu suni maqaa isaan moggaasanii yeroo keessatti. Oromoon ani Jawaar Muhammad hin ganne imaanaa isaa hin nyaanne yoo jedhe Jawaar Muhammadoo maaf achi taa'an gaafi. Shanee jedhamtu nu ka shanee kan jedhamu kan itti beeynullee gadaa shanii fi odaa shanan kana beeyna malee maqaa shanee jedhamtu tana inumaayyuu guutumaan guutuu uummanni Oromoollee beekuu qaballee kanammoo uummanni Oromoo sammuu ofii keessatti galfachuu qabaa jechuudha. Oromoon biyya alaa jira ta'e kan biyya keessa jiru ta'e wal caqasuu osoo hin qabne humna takkaan waraana isaa bira dhaabbatee diina isaa kan ofirraa cabsuun dirqama jedha akka kana waan ta'eef salphina kana jala ummanni Oromoodha haala akkamiin bahuu danda'a jennee wal gaafannu yoo taane ummanni Oromoo waan qabu seefii qabu ablee shunkurtiin ciran qabaatullee ka'ee bihee lolee diina isaa dura dhaabbatee wareegamee hangi namni hornee hafe haa bilisoomu jechuu barbaade. Ummanni Oromoo keenna ka Wallaggaa wanti isaan dhumaa jiraniif Oromoo ta'uu isaanii qofaaf sabboonummaa qabaatuu isaanii qofaaf baay'ina qabaatuu isaaniif irree ni qabani tokkummaa hin qaban garuu Oromoon hundinuu shanee ta'iranii sun dhiiga keenya nuutiif diinni shanee jedhuunis nuufis dhiiga keenya